Yaadadhee fuudhee marrumaa isheetti naqe dura mul'achuu dide jennaan. Sana booda sa'aatii 8 walakkaatti yeroo naqee laalchisu marrumaan ishee infeekshiniidhaan madaa'eera. Kanaafiyyuu dhukkubni ishee baay'ee guddaadha waan ta'eef baqqaa jedhanii marfee isa ajajanii fi kan dura arguu dadhabanii zayitichumatti dhimnaan waaqayyo dhukkuba ishee mul'ise kun har'ammoo kanan torbanarraa du'aa ishee baadhee fi haadha fayyaa ishee baadhee jira. Waaqayyoon naa galateeffadha. Gola waaqayyoon galateeffadha. Achiin halkansaa nagaa rafnee bullee torban lamaaf harrafnee hin beekne birrii 6,000 waliin itti fixe. Deddeebii mana hakimii kan gillis kan mootummaas faarmaasiinis lakkoofsaan uumaan hin hafne birrii 6,000 walitti fixe. Garuu bakka kanatti waaqayyo saantima 6 harkaan fudhanne nacaanaa fayyisee mucaa koo. 6,000 fixee saantima 6 utuu fudhatee nacaa fayyise akka keessa walitti kutaa malee galateeffadhaa. Gaafa sana ol jettee ilaalu taa'u nyaachuu dandeessu dhiiga teessisaa ol deebisaa bishaayyuu walitti illee hin ba'a ol jettee nama laaltu akka nama guddaa fooxaa ta'e ciisu bichaadha. Har'a garuu kun mucaa waaqayyoo mucaa nagaa ol jettee nama laaluu dandeessu akka hiriyaa isheetti qabattu waaqayyo naa godheera naa galateeffadha. Galateeffadhaa harkas waaqayyo. Murtanii galanni keessan daddabalee taa dhufu nagaa waaqayyoon gala. Maqaan keenya isaa dhuftee sitti waaqumaatti siin godhe. Waaqayyo waan naa godhe kana dura garuu dhugaa baheera guyyaa sanaan nan irraa fadhe dhugaa baatee kana ji'a ja'a dhukkuba hin qabne baay'ee na dhukkubaa ture. Dhukkuba kana garuu namatti ni maddu keessa kooti waaqayyo irratti maguuguma dhukkubni kun eessaa kanatti dhufe maali yaa waaqayyo maalan godheetan jedhee obboleessatti ni manne obboleettitti ni manne dhukkuba koo kana Kiristoos zuwaatti ni madde baay'ee na dhukkuba garuu man dhiphadha ji'a ja'a dhukkubni kun baay'inarra ture. Amma guyyaa tokko asitti tokko kadhatamu namni dhukkuba akkanaatti waaqarratti gungumaa jirtu si dhukkubaa jiru kootuuti hasbai siif kadhanna dhokatteen taa'ii jedhan. Ishii jedheen bahi gaafan bahuu naaf kadhatame waaqayyo ulfina guddaa argatu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu haa kabajamu. Guyyaa sana jammaree dhukkubni kun natti hin deebine amma erga naaf kadhatame garuu ji'a afur keessa jira nan da'ee ergan da'ee kaafee galateeffannaadhaan natti hin turre samoonum sanan da'ee ergan gaafa mucaa kana damsa kootiif galateeffannaa irraan fadhee waaqayyo naaf galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Jaabitti canna qabeetti dhukkubsadhee rakkadhe garuu otoo firatti ni matiin otoo doktariitti ni matiin waaqayyo guyyaa tokko narraa dhaabee har'a ji'a afurii dhukkubni sun natti hin deebine waaqayyo naaf galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Waaqa isin eebbisu galanni keessan itti sii babubu nagaa waaqayyootiin nagaa. Maqaan keenyu eessaa dhufte sitti waaqa maal siif godhe? Maqaan koo Tolosaa Birruun jedhama. Bakki ani dhufe immoo ganda Gafartaa irraan dhufe. Waaqayyo guddaadha. Ameen. Obboloota koo isa nu gargaaree asiin nu ga'e kana yeroo tokkicha mee harka keessa walitti gosa diimichaa ani wanti dhugaa barbaadu wanti waaqayyo lafa kanatti naaf hojjete torbee lamaan dura bishaan kadhataa wayii naati fudhadhee too galee ijoon obboleettii koo tokko baay'ee dhukkubsatti turtee gurra ishiitu malaa baay'ee dhukkubsatti yeroo hedduu bakka baay'ee dhukkubetti sammuu na nyaatetti baay'ee dhukkubsatti ishiin garuu dhumne ani kubaa kootan dhufee ture bishaan kadhataa anis fuudhee galee ada shiitti kennee itti nagee ganama ganamin fayyitiin jedheeni bishaan kanatti nattee gurri ishii kan waggaa baay'eera ture gaafa bishaan kanatti nattu ganama ganamin fayyite michoon kun isaafis galata naariyeessaa waaqayyo. Inni lammaffaan immoo qidaamee darbe torbee irraa kan ture gaafa nas jiru ani dhiyeenya kana amani amantii kanatti kanan dhufe dhiyoodha garuu sumaasitti amman dhufe kanatti waaqayyo waan baay'ee naa godhu. Wanta hunda yeroo hunda nan kadhadha ture laphee kootiin guuttadhee nan kadhadha garuu hin amanu amantii qabaadha obboloota koo wanti isin dhaamuu barbaada amantiin qabu ture garuu nan kadhadha yeroo mara nan kadhadha guuttamee nan kadhadha yeroo nan nyore lapheen koo nama matu eeggadda torbee irraa asitti lafa kanatti isaan nu kadhachaa jiru warra eebbifamuu barbaadan koottaa isin eebbisaa waan qabdaniin koottaa eebbifamaa nuun jedhan nan bahe gidduu sanan ta'aa ture gaafan dhufee asirra ga'uuni maaftiif haa ta'uu naan jedhan amantiin barbaadaan jedhe akka yaada garaa keetti akka lapheen kee yaadatiif haa ta'uu naan jedhani na eebbisan garaasaa guutuuni akkuma isaan na eebbisan naaf ta'e torbee kana guutuu waan haaraan arge waan argeen beekin arge galata naa dhiyeessaa obboloota.
Maqaan keenyu eessaa dhuftee asitti waaqamaatti godhe? Maskaram Bizaayyoo jedhama. Asumaan dhufe akka kana baay'ee na dhukkuba, na dhaataa, na gubaa, na nyaata. Deemdee akkanatti hin ciisu baay'ee na dhukkuba. Achi waldaa kana baay'ee dhufuu dhiyoo kana dhufuu qabee eegan dhufee harka gosa kana akkanatti na qotteesse. Biyya tokko tokko akkana na jedhaa tasa akkatti maalli ijoolleen akkatti biirfadha. Achi dhufee ni baasteeriidhaan asitti lamaan irraa akkana dhukkubaan naanni dhugaa baataan naanneeni jedheeni achi adda koona tuqanii afurramaa iyyeen irraa ba'ee eegasii fayyaa kootii waaqayyoon galannaa godhe. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Cimsaa jabanaa galateeffadhaa fi Waaqa si eebbisuu galanni keetti sirbuuf nagaa waaqootiin naqi. Eessaa dhuftanii maqaan keessan eenyu asitti waaqa maal isinii godhe? Madaan qabaayini mucaan tokko nyaala abadii dheedhee bisee hundaa naala dhaqaalee baastariidhaan sirraan darbee si hojjetu wayyaan sirratti yaamaa fuudhamanii ani immoo madaan qabaa keechi boo madaadha akka umuriin isaatti sirriinnee naala abadee an dhabamee hafuura isaa bakka jiru bakka bineessitti nyaatanii qabeenya tamne hiitaa kana lamata fuudhee galee miila hiitaa kanas amma ta'uu garuu galee sa'aatii booda nagahuu leenjii keessa jira jedhanii ta'u xinnoo hafuura isaa dhaga'ee umuriin isaatti sin geenye anis immoo garaa kiyyaan qabu isaanii of cinaatti ilaalaa dheekkaman kanaafi galata barbaadee siifan abadda yaa waaqayyo na dhageechisiin jedhe na dhageechisii waa'ee isaanii waan na dhageechiftu jedheetan asitti kadhadhee galee haati isaa mooyyuu ishiin ortodoksiidha mucoota kittiin qabaan garaa kiyyaa dhiira lama awwaalee abbaa manaa hojii sadii mooyyuu isaanii qabadheetan isaan bukkeetti ilaalee quxurii kechaa meeraa badaa waaqayyo umuriin hin geenye anis fuulduraa baay'ee mana jira jedheetan ishiin immoo dhiisi jennaan asii garrimaan na dhiisuu didomaala godhaa biraayin hafee ishiis jashiin agarra shirkiidha malee nan dhokadheeyyuu ani fayyaa kiyyaafan asitti dhokadhee deemtee ta'ee isaan immoo na didanii anaana xayyafanii amma mooyyuu micoo biraatu jalaa dhukkubee ergasii qunnaatti fudhatan ishiis dhukkubee ta'ii amma hafuura kana hundaa dhagaadhee ammallee dhugaan dhaga'ee ijaan akka na argamu na kadhadhaa jettana. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Ammallee ni balaa galateeffadhaa fi. Tumurtanii? Kan biraa tafe? Galanni keessan itti siif fufuu jedhaanii. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Maqaan keenyu eessaa dhuftee sitti waaqummaatti godhe? Ana dhufee saasumaa maqaan koos Maskaram Laggasaa jedhama. Yeroo darbe keessa baay'ee na dhukkubaa ture garaatti abbaadhaa. Mana yaalas dhandhaan ciniinsuus si qabinaan jedhanii. Ani garuu gana reefan ji'a 8 seenaa akkamitti ciniinsuun na qabaa jennaanii lakki ciniinsuun jijjiirameera. Ji'a 8 jammartee amma ji'a 2tti ciniinsuu dhumaanaan jedhan mana yaalaa iddoo laman naqee achumaan dhufee caafi baddaa sanan taa'ee namni garaatti baattanii koottaa isiniif akka dhadhaa bara kana ammaatee jiraadhanii nu waamanii asumaan fiigee fedha dhukkubaan akka nama ciniinsifii battan taa'u waaqayyoo na arge na argu sitti caafisan taa'ee gaafa dhufee caafisan taa'u koottaa sitti isiniif kadhannaas baa namni garaatti baattan nuun jedhanii nama 5 tokko taa'anii akkana baanee naa kadhatanii naa kadhannaan oduma nas taa'u na fayyee nasii gadeenyina suni na dhiisee fayyeetanii galee kinoo har'an immoo nagaa baadhetan nagaanii kamee ji'a koo guutee daa'ima kooknoo baadhee dhufee waaqayyo naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Ameen. Eebbifamaa isinillee galanni keessan itti simu. Maal jedhe manni qorichaa jette akkasumaadhaa ji'a 2 guutuu ciniinsifatu si'ana naan jedhanii jette. Dhugaama soba kun. Ciniinsuun guyyaa 5 jaayyuu du'a. Waaqayyo guyyaa 5 jaasin ciniinsifachiisin. Kan rakkinaas kan da'umsaas. Harka kee ol fuudhi.
Waaqayyo ciniinsuu hamaa sirraa hafuudhuun jedhe. Maqaan keenyu eessaa dhuftee sitti waaqamaa siin jedhe. Maqaan koo Raggaatu Baqqalaa jedhama. Kan nuti dhufnee Ambarraayyee wanti immoo dhugaa koo waa'ee obboleessa koo kanadha. Obboleessi koo hospitaalaa ji'a 2 ciisee ture. Afaan isaas hin dubbatu ture. Harki isaas hin hojjetu ture. Gaafa rukutamu kaasee dura hundi isaa qaamni isaa guutuu kun nagaa ture. Gaafa rukutame kaasee qaamni isaa kun maluun harki isaa mirgaas lukti isaa kunis hin hojjetu ture. Afaan isaas hin dubbatu ture. Hospitaala ji'a 2 ciisee gaafa hospitaala kana ji'a 2 ciisee gisee 3 opereeshinii ta'ee ture. Hospitaala sanaa baanee mataan isaa kun xiqqoo wayyoof naaf hin baanu jedhanii ji'a 2tti achi nu baasanii gaafa achi baanee jennu malaa ture madaan isaa kunis. Malaa guyyaa nuti achi baanee guyyaa roobiiti. Yoo madaan isaa kun itti deddeebisee malaa ta'e deebisiiti jimaataa yookiin ammasii boruyyuu deebisii fidii ammas deebi'ee malaa yoo ta'e naan jedhanii achumaan inni sheedhee achi fuudhee bahe. Afaan isaa kun wanta tokko yoo dubbatu bakka waan tokko naan galu akkasumatti inni haalumaan waan inni jedhe godha malee tasuma naan galu ture wanti inni dubbatu hundiyyuu maayyuu naaf hin galu. Achi baasee waldaas nan fide ture. Achi kattaas nan deddeebisa ture. Torbee 3 immoo asan fide ture. As fidee gaafa nas fidee jedhu dura kan roobii sana baasee inuma malaa ture garuu fide deebisitti naan jedhan immoo hin geessine waldaadhuman geessa waaqayyo hin fayyisa dheeduman dide hin geessine. Naa dubbise doktoriin tokko achi akkami mataan isaa maal ta'e hin malaa ta'e inni olchinitti deebisii fideen nan lakki innoo malaa hin jiru hin jedheeni. Innis immoo laalee maaliif nan geessine mataan koo malaa jira na waaqayyo insi fayyisa waldaa si geessan jedheeni. Gaafa na dhiddana fiduu hin malaa ture mataan isaa jiidhaa ture. As fuulduratti waamanii raajiin waamanii yennaan hin kadhatanii fi gaafuma sanaa kaasee kan malau hundi isaayyuu guyyaa gaafsanaati kaasee malaan suni edda guyyaa gaafsanaati ittiin deebine arrabni isaanii xaxamee sirma naaf hin galle suni amma waan inni jedhu hundi isaayyuu naaf galaa malaan isaa sunis guyyaa sanaa kaasee inuma keessaa gogee madaan isaa hin fayyee shiboos immoo buraayyuutti keessaa yaasisi geessiti naan jedhani buraayyuun naan geessu lakki madaan jiidhaadha hiikkatee mataan isaa kuni hiikkachuu danda'a waan ta'eef jedhanii qaxaroo naa qabu gisee 3 guyyaa 3 qaxaroo kan naa qaban inuman geessa ture gaafan geessu lakki hin taanedhaan gisee 3 geessinan dhiise bakka achumaan gaafan dhiise jedhuun geessus jedhee gaafan dhiisu addana dhufee kadhatamee fi harrabni isaa sama wanti inni jedhu hundiyyuu jechi inni jedhu hundi isaa naaf galaa mataan isaas hin gogee shiboon isaa sunillee tola jitti deebisine otoo keessatti naafin ofii isaatii hundi isaa ciccitee keessaa yaa'ee kanaaf waaqayyoon hundi isaatii saba waaqayyoo isa beektu namni beektamee argee keessan taasa baay'een keessan beektameetti mee warri guyyaa gaafa mucaan kun kadhatamee fi argitan baay'ee keessantu jira dhaa mataasaa argitanii isa gaafa suuta rukutanii utuu dhagaa rukutaniitti maaltu maal ta'e isa manni qorichaa amma malaan isaa raawwatutti shiboo kana hin fitinaa jedhanii fayyee fixee ta'e. Isumatu ofirraa gaggate. Ofirraa gaggatu barbaadu isinis wanta dhokatee si qabe ofirraa gati. Madaan kee bara dheeraa madaan hicciitii tokkoon uffattee kan jirtu arraa jalqabii fayyoo faale kee. Sii taafu dhugaa nama fayyuu jira. Kanaaf galata galchaa fi waaqayyo. Haasofsiis. Dhageesseettu gaafa sanaa eessa keessi dibaannaan akka kanaatti namni yaadatu jira gal dubbachuu hin dandeenye akkamatti dhaabata har'a garuu hin haasee moo naasofne wanta inni jiru dhageesseettu waaqayyo dabalee si haasofsiisa ishii itti dabaltee haasofte ittuma fuftee haasofta malee hin duutu ishii bakka sokkeera wantichi galateeffadhaa fi waaqayyo Waaqos na eebbisu torban galata kan biraa fi daawwattaa. Maqaan keenya isaa dhuftee sitti waaqummaa sii godhe.
Qidaamen jira akkasumadha. Guyyaa tokko paastoriin as dhufee kadhannaa guyyaa qidaameetii paastortii kiyyatu deebisee naa kadhadhaan raayittii godheera deebisee dhugaa baataa naan jedhamee yeen dhugaa nan ba'aa jedheni achi booddee naa kadhatanii naa xumurameera hundumti isaayyuu jechuun barbaada. Waaqayyoon naa galateeffadha. Kan keessa inni hafe siifaa xumurama. Kanumaaf xumurte. Inni lammaffaa immoo guyyaa tokko asoon dhufeeyyuu ji'a hin gaanatti fakkaata ji'a 12ffaa keessa akka sadda kiyyatti bu'anii qormaata xiqqoo tokko dura kee jira cha'uu naan jedhan achiin maalidha laatamaan wayii maatii du'aa ta'amoo jedhee yaadee ture achiin biizaan kee deebi'eeraa si'oosii hojjettamoo deebitee moo si'oosicha moo hin tura waan ta'eef birrii gubboo kaffaltaanaa jedhe naa dawwalee dallaalachiin lakkii si'oosuma hojjettee deemaan jedheen jennaan jarri suni kaansilii godhu waan ta'eefi birrii sana ittiin kaffaluu qabda malee naan jedhachiin booddee deebi'eessa isaan guyyaa sana naan jedhan yaadadhe waaqayyoo akkas jedhe gubboo isin kaffalu lakkeedhaan dideema silkii dawwalee na ceqeceqaa yaa waaqayyoo kadhachuus nan dadhabaa bakka cannaqame akkamiin godha gooftaa ati yoo jette bakka yoo itti darbite darbii xumurii sintinaa gubboo namaaf isin kaffalu yoo hafeen hafa malee siyaa ta'u jedhe achiin nan didee si'oosii nan hojjedhee ijoolleen milkaa'anii tasuma birrii kee lamatti hin baasiniiti gubboo kaffalinaa jedhee nan didee si'oosicha waaqayyo na milkeessee nan milkaa'ee akkuma dubbatee naa xumureeraa gooftaa naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Inni sadaffaan abbaa kiyya baay'ee dhukkubaa nyaata yoo nyaatuun balaqqamsiisa baay'ee isa dhukkubaa achiin akkas abbaa kiyya dhukkubaa naa kadhadhaan jedheeni naa kadhatanii naannaa ji'a 11ffaa keessa 10 keessa akkas ta'a achi naa kadhatanii abbaan kiyya fayyaadhaa nyaata nyaatu seensifaa fi yeroo darbe torbee lama bira ture galee ilaaleen dhufee gooftaa naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa. Inni dhumaa isinumatti naa kadhatee guyyaa tokko dhufee ture garaachatu na dhukkubaa dugda kana duubaa na gubaa kan rafuu hin danda'u achiin booddee dhugaa hin baatan fayyisanaa jettanii akkasuma waaqayyoo gab narraa godheera narraa godhuu bichaayyuu miti na tayseera amma nagaa kiyya duuba kiyya kan nagubu garaachi kiyyas nagaadhaa gooftaa naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Waaqoo si eebbisuu galanni kee itti fufuu torban galata qabadhu hojjetu. Nan salphadhe warruma waldaa keenyaati maqaan keenya yoo jedhe bishakaa fakkaata bishitti abubate. Guyyaan marraa ga'uu biyya waaqayyo naa galateeffadhaa waan baay'ee. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Wanni dhugaa bahu waa'ee ijoollee kootiiti. Tokko waa'ee ayyuutan dhugaa baha. Biyya kana dhuftee biyya hambaatee jechuudha Ameerikaadhaa dhuftee ji'a 3 bira turte gaafa asii achi deemtu hojii dhabdee baay'ee rakkachaa turte. Asitti guyyaa roobii soobsoloottiidhaan kadhannaa naa kadhatanii amma hojii lafa hojjechaa jirti. Hojii argatteerti waaqayyoon naa galateeffadhaa. Inni lammataan immoo waa'ee mucaa kiyya rabbirraati. Mana barumsaa Taaddasee Birruutti barataa ture. Nan baafadhaa naan jennaan lakki dhiisii baasinii. Dura maaliif achi akka achiisii galchine beektan baasinii jedheen gilliidhaa baafnee achitti galchine waan achitti galchine immoo Addis Ababa keessatti afaan Oromootiin barachuun ijoollee waan nu gammachiisan gilliidhaa baafnee achitti galchine qabsoodhuma achitti galchine jechuudha waan kan biraan qabu gilliidhaa baafnee achitti galchuun Addis Ababa keessatti Taaddasee Birruun nu barachuun baay'ee waan nu gammachiisan ijoollee keenya baafnee achitti galchine gaaf kaanitti kutaa 11 oduu barachaa jiru naa baasadhaachi jedhe man baafnu jedhe abbaas gaafannaan abbaan isin baasu jedhe naa baas tammadeen achitti hin baradhu ati moo baaste taana sin achiisaa dheen abbaan achi bakka nuti dhiibnee daa'imni dhaqee madaalamii dhaqee mana barumsaa gaafatee baasee fidaa na galmeessitu ennaan isheen jedhani amma nuti waan dinneef nuti farrabee galche waan ta'eef eeyyama maatii malee manni barumsaa baasuu hin danda'u dubartiin tokko baay'ee na beekti ishiin kadhatee mana barumsaatti amma torban lamaan kana kadhatee akkuma teetti baafate jechuudha 2014 isin dhugaa baa jira
Gaafa inni baafatee dhaqu isaan sun immoo in turtee guuteerraa sin galmeessu maa jedhani. Amma mana akka nuti himne nuti lollaan waan godhu wallaalee ganama akkuma nama barataa uniformii uffatee deema. Inni eessa deema sim jedhee gimbiinuma nama jala taa'aa dallaa nama jala taa'aa jira malee barachaa hin jiru. Yoo nuti abbaan hin lolaan anis nan lolaan waan godhu wallaalee. Achi gaaf kaanitti gaafa waaqayyo dhugaa baasu gurraachee bakka qaamni isaa maal taatee gurraachiftaa aduu keessa ol ta'u jedhee yaaduma jedhee dallaa nama jala taa'udha. Barumsa isinii taa'u hundi keessanii dhaggeeffadha. Waan ijoolleen namaan jette diduunis gisee tokko dhiibbaa qaba. Achi gaaf kaanitti abbaan warra maandisootaa fe'ee gaafa uduma bakkee tokko deemaa jiru safaruma keenya iddoo kuwaasiin taphatan tokko jiru maandisoonni wallaaluu dhufan hin beeku inni ijoollee sadii wajjiniin gimbii wayii dallaa namaa jala taa'aa achitti harka abbaan. Maal asii gootaa jennaan mataa murannee mana barumsaatiin aari'anii haa jedhu. Abbaan dha'uudha akka namni bira jiru sun immoo maallaan jedhe.